kadhee kamitanii hojjenne kan jedhu baay'een kadhee bu'aa oolee boo'ee guyyaa tokkicha achi laga roobii sanitti bu'aa oolee kina keessatti rafee hin jiraanii guyyaa guutuu rafee booddee galgala hoo ga'u waaqayyo hojiinsaa guddaadha waan ta'eef ana bichaa miti kiristaanotuma magaala kanaatiyyuu bilisa baasuudhaaf waaqayyo waan guddaa hojjete seenaa sanii galgala hoggaa gabaadhaa galuu hin ga'u konkolaataan ganama isaan fuudhee deeme konkolaataan warra waaqa namannee tokkichi gabaa keessaa dhaba konkolaataa 5-6 taanee buunee ganama garuu galgala gabaa sanitti argame ana bichaadha. Sadaqan ol deebi'an immoo ani hin beeku bakka isaan dhaqan ani rafee rakaa boo'ee gaddee boo'ee rafee jira makiinaa keessa hin beeku naanis hin nyaanne kinoo keessa hin ciisaa jira gargaaran koo natti balbala rukutee raawwateet namni waan gabaadhaatti hin galu dhabee nama feeta'ii naan jedhe kan dhufne fe'uu fi miti jedhee tan bu'ee ilaalu biyyumni adardareen dhaabbata bikki hin qabu amma fiigeen bu'ee of bikiyyaa koree mi'a adardaree nama 90 makiinaa guutuu irratti jechuudha nama 90 irratti fe'ee nama yeroo san dakatti buusu hirkoo beeraa jedhama kinoo karra qabii gara gadaanu isaatti buusu achitti hin buusu jedhee san nama 90 kan fe'ettan magaala keessa fe'ee dhufe maaliif ganama diinni ka na dhoowwaa ture waan ture nama keessa bulee sanarraa dhoowwaa ture namni sun immoo anaaf ollaa ture baddaatti magaala keessatti mana obboleessa kootii tokko magaala keessa jira dhaqeen balbala ollaadhaan kanatti naannesseen balbala keenyarra dhaabee nama buuse. Hojii waaqayyoo arganiif. Argan jedhee san nama 90 akkuma feetti nama tokko hin buuneedhaan didee fidee dhufe nama karra qabitti burree dhiiseen fidee dhufe tiraafikiinis soona qabee naa kassasu hojii waaqayyoo argan jedhee. Amma fidee achitti buusaa namichi sun fiigee dhufee maaliif makiinaa pheenxeetiin dhuftanii jedheen. Namicha nana ati fayyaa qabdaa ganamaa situ nama mucaa gaariirraa nu dhoowwe gabaasii bullaayii deebinurraa jedhanii arrabsanii. Ani nama sambuusen ammas gaddeebi'ee nama biraa fe'ee dhufee sadaffaa kumtaala 90 fe'ee Addis Ababa gaafas. Kana hojii waaqayyoo hojjetee akkanatti bilisa baanee kaayyoo inni qopheessisuun kanaan cabee. Yesus Kristos baranitti amanadde bara 1990 gara gooftaa Yesus Kristositti akka nufetti ani nama mormituun ture. Nam mormaa hoggaan mormuu waa'ee isaa nu galee odoo hin taane yaa'u wanta bartee hayimaanotii duraa qabanneetuma isaan mormine ani gooftaa Yesus Kristos tasani amanadhe namni wangeela natti mee na barsiisee kana naasraddeeti miti namarra wangeela fudhachuu hin dandeenye ufuma kiyyaafan gara gooftaa kanatti akkattanitti dhufe nama dinqisiisa. Haadha manaa kiyyan na fuuldura amanate ishiin amanannaan isanii itti fufnee nan dhiise ani taa'eetuman kitaaba qulqulluu hoggaa dubbatanii waan tokko bichaan gaafii koo keessatti uumame. Taabota irratti kirikiriin ka'ee hoggaa haasa'amnu waa'ee taabotaatiin kaane. Taabonni 44 hin jiru han jedhamu irratti ka'ee kitaabni qulqulluun maal jedhaan jedhuun kitaaba qulqulluu bitadheen dubbifadha. Waanan dubbisee to kitaabni qulqulluu kun taabota 44 jira hoo jedhe warri pheenxee sobduudha inni kun sirriidha. Yoommoo taabonni 44 hin jiru kitaabni qulqulluun bira darbe isaan kun sirriidha isaan kun immoo sirrii miti jedheetan keessa kootitti gaafiin kun uumamee kitaaba qulqulluu bitadheetan dubbise. Kitaaba qulqulluu immoo gabaarraan bin mana ortodoksii keessatti warra jiran isaan irraan bin alaawwan bita kitaaba warra pheenxee ta'uu danda'a tan jedhu irraa ka'eetan kitaaba kana nan dubbifadhee seera uumamaatii amma mul'ataatitti akka nama fiishinii dubbisu yookiin akka nama libboolladii dubbisuutti tan dubbiseen. Dimjedheetuma haalli isaanaa galee hafuuraan dubbisee odoo hin taane dimjedheetumaan dubbisee iddoo taabotaa san ga'eetan taabonni sun akka 44 hin taane. Maqaa Gabrielii, maqaa Mikaa'elaa, maqaa kanaan taabonni sun akka hin hojjetamne kakuu gabatee waaqayyoo jedhamee bichaa barreeffame isa kana argeetanani warra ortodoksii irraa of qoodee kophaa kiyya akkanumatti jiraachuu calqabe isaan booda haati manaa kiyya dhukkubsachuu irra tan kaate gooftaa amante ani immoo amanuun dhiise bakka isheenis akkanennaan
atis taa'ii amantii kee qabadhuuti anis akkanumattan ta'a jedhee tan taa'ee gaaf tokko galgala Hadaar Proogiraamiin jedhama sagantaa bultii jira isaan nutti dukkanaa'e namni nu geessu hin jiru jedhan chumaanan isaan sinan geessaa hin jedheen geessitan tuubboo garas kidaan biratti hidhaasisan hin geetan nan deebi'a innaan wanti bakkee sodaatamuyyuu kana achi malee asii miti karra fuulduraan gahi deebii nuun jedhan achumaanan isheedhee to ka isaan fidee dhufee isaan dubartoota fidee dhufee karra geessan gahe nan deebi'ennaan ayi maa deebita mee seenituma waan jedhan laali yoo das jedhe hin amantaa yoo das jechuu baate dhiiste galtaa naan jedhan ula seenee nan taa'e isaan jilbiiffatanii kadhatu namni kadhatu anis nan taa'e keessa koo keessaa lapheen kiyya nama dibbee rukutuuti akkasitti nadhaa na rukutaa bakka na rukutaa waan jedhanii faarsaa faarfatan faarsaa gaafa faarfatan amma irraatitti nirraafadhu waan baay'ee naa goote irraa isa jedhu faarsaa galata kee fudhuun irraa waan baay'ee naa goote irraa dubbadhee fiixu gochaa kee ololaa jedhu maqaan kee jedhaniitoo faarsaa kana faarfatan achuma faarsan kun natti mi'aaye nan oduman taa'uun faarsaa san akka isaan wajjin faarfachuun jalqabee isaan booda namni waaqa amanattan jira innaan nan amanadhe amanannaa nani duubatti hin jenne garuma gooftatti tan citeetoo dhufee bara 1990 amanadheere bara 1993 filannoon jaarsaa isa lammaffaa oggaa adeemfamu jaarsa waldaa keessa gale jaarsa waldaa keessa filatamee jaarsa waldaatee tajaajilaa odoon jiru bara san keessatti waldeen akkanatti hin guddan waldeen xiqqoodha mindaan tajaajiltoota kaffalan xiqqaadha mindaa tajaajiltoota waan kaffallu dhabna warri jaarsaa gizee sanii yannoora jennu mindaa tajaajiltoota waan kaffallu dhabneet nama tokkorraa jaarsa waldaa keessa tan turerraa liqeeffannee mindaa tajaajiltoota kaffalleet kaazinaan kun hin jira kaazinaa kanarra harka keenyatoo kadhan warra jaarsa ta'e taanii warri jaarsolii hoggaas jirnu san guyyaa har'aati calqabee kaazinaan waldaa kun hirrachuun qabu jennee amantiidhaan kadhanne ergasii as waldeenyi gadi hin deemne guddachaatuma deemtee minda waldaatis dabalaatuma deemee oduma kana jaarsa waldaatiin tajaajilaa jiru bara 1995 obboleessi keenya iddoo barreessaa kanaa fi qarshii walitti qabaa kana tan hojjetu hojii biraa argatee gara biraatitti ba'ee bara 1995 immoo ani mindeeffamee gara kanatti dhufe ergasii as hojii faayinaansiin hojjenne waldeenyi guddachaatuma deemte gamoo kana hin ijaarree gamoo kana baay'isneetoo ijaarre inni ijaarree gamoo kana keessa dabarre waldeenyi guddattee ittuyyuu kana dabalteetoo hamma har'aatitti jechaadha ergan gooftaa amanii anamma gara hoggaa 25 fixee 26 qabadhee jechuudha 26 keessa jirra bara kana keessa jechuudha amma har'aatitti waldeenyi kun waldaa kan hundumaa tajaajiltee baadiyyaatti tajaajiltee ummatoonni oggasii xiqqaadha namni kana addaraasha kana guute waldeenyi guddachaa deemtu waldeenyi kamitti guddatte hojjettan kadhaa namootati namni kadhachuudhaan tajaajiltoonni kadhachuudhaan garee kadhataatiin adda fuudhamee kadhachuudhaan amantiidhaan waaqayyo fuulduratti kadhachuudhaan waldeenyi kun guddateetoo as ga'e jechuun barbaada isatti fufeetoo dhaloota ammaatiif ergaa nani qabu waaqni waaquma tokkicha Yesuus Kiristoosiin ala waaqni hin jiru gooftaa amanattanii duraa duuba keessan ilaaluun hin barbaachisu akka niitiin Loox of duuba laaltee siidaa shabootaatii hafte san akka hin hamne biyya lafaa kanarratti akka hin hamne Yesuus Kiristoos amanattanii fuundura keessanitti akka deemtan ciminaan akka deemtan waaqayyoon akka tajaajiltan sodaa waaqayyootiin waaqayyoon tajaajilan waaqayyoon nama gargaara olii gadi jechuu nama barbaachisu inni irra caalan kadhachuudha waaqayyoon kadhachuudha amantiidhaan waaqayyoon kadhatan waaqayyoon nama gargaara waaqayyoon nama wajjin hin ta'a. Projektiin egaa asitti uumamee booda ijoollee kanarratti waa baay'ee hojjetan waa baay'eedha hawaasummaan hojjetaa hojii afuuraatiin hojjetaa gara barumsaatiif akkasuma gara kanarratti hojjetaa ture. Ugaa kana irratti hojjetu ijoollee mana maatii hundumaa dhaqanii wangeela itti himuun bilisa homtu nama dha'u itti bilisa itti himee jira waldaa homtu dha'u mana maatii tokko wangeela itti himna naannofni wangeela itti himna
jaarsi waldaas wangeelaa inni sun dhumtoo gaasan nu hojjete wangeelatti himna namootiin baay'een gara gooftatti dhufan sababii kanarraa asittis immoo gara kana dhufanii maal godhu wanna badu kennaniifitti wanna hin banne kennuufi al tokko wanna hin bannee fi wanna badu kennuufi wanna banne jechaan sagalee waaqaatti kan inni wanna badu immoo wanni akkana saamunaa akka qibaatee kan hin kennuufi inni wanna badu sagalee waaqaa isaa wajjin kana namooti baay'een gara kanaa gara gooftatti deebi'an sagalee waaqaa dhugaatiman abbaan sagalichaa waaqayyoodha namootiin itti himu qofa namooti baay'een isaanii kanarra deemnetti himne dhufanii amananii amma jaarsi waldaatti tajaajilan fakkeenyaaf amma Gabriel erga piroojeektiin baranii gara gooftaa Gabriel amma akka tajaajiluun gara duras jaarsi waldaatti tajaajilachaa na garaa kanaan hafuura irratti baay'ee sidii kana guddatanii baay'ee guddatan ijoolleen dhumarratti piroojeektiin kun ijoollee baay'ee guddisee kan guddisi keessa ijoollee atti guddatan keessa maandisiin injiinariin bichaan gara ijoollee 32ti. Narsoonni gara ijoollee 40ti. Kun immoo abbaa qabeenya gurguddaa haadha waldaa kanatti kan jiran waan ta'an darbee jechaan amma har'aa itti kana irratti hojjetan. Darbee piroojeektiin kun waggaa dura hojjetamu waa baay'ee hojjete mana barumsaatii hospitaala kilinikiidhaa bulchiinsa magaalaatii wanta adda irratti hirmaatoo hojjetee jira hawaasummaadha waliigalaadhaan waggaa hojjetee jira tokkoffaa kan hojjete mana barumsaatti mana fincaanii hojiinnee bishaan galchine bishaan sirba galchine waggaa san chaalenjii ture meeshaa isin kaawwatan achumaa deddeebisaa hojjedhaa malee hin jedhan daareetarri waggaa sun ture hin deebistanii asuma deddeebisaa jedhee booda achitti mana fincaanii bishaan calqabaa si mana barumsaa hin galche piroojeektii akkasuma dhalinyaatis kan hojjete piroojeektiidha. Asii isarraan darbee immoo magaala keessaas biqiltuu adda addaa kan dhaabe magaala keessa jalqabaa marumaatti asii fixiluudha amma burataa itti biqiltuun dhaabbatee jiru kun piroojeektiin dhaabbate. Darbee immoo gaarbeejii isa wanna qocaashaatti gatanis piroojeektii dhaabechaadha. Kun hundumaa waggaa godhan taankuunis hin jira kun immoo hin mormaa magaala keenya balleessanii dhiirtanaan kan jirus jedhe. Kana kanarraan isa darbee immoo biqiltuu adda addaa deebi'ee dhugaa HIV kabajan biqiltuu adda addaa hin dhaabaa kanarraan ka'e piroojeektiin baay'ee beekamee waldittiinis immoo kana garaa kanaan namoonni walitti qabamanii dhufu waggaa dhaban fakkeenyaaf ijoollee 250 wajjin kan jiru gara ijoollee 5,500ti darbee fi tilmaaman gara 2,000 ta'uu danda'a abbaa haa tokko waliin jiru isaan wangeela bilisaanii waldaan bichaa sababii isaanii namootiin baay'een gara gooftatti deebi'anii wangeelas immoo bilisaan dubbachuu dhaarraa argattichaa waldaan kanarraa kun ishii kan jedhamu isaan jedhan kuni piroojeektiin simboo kennanii bakka hin sodaatamanii baay'ee sodaatamanii isaan koo jedhamu biyya birri biyya alaatti jedhamu garuu lammata waggaa galmaan raawundii lammaffaa waggaa galmaan garuu bilisaanii kan galmaan bilisaanii maala irratti wal fixaniiti ana nagalmeessi jedhamee akka mana kan biraatti akkas gubboo naannaan qajeelan jirgaruu hin ta'u hundumtuu qajeeluma waan ta'eef kan hundumaatti ibsee piroojeektiin gargaara. Kun hundumtuu gargaaru kan kaa ijoolleen keessattuu fakkeenyaaf kan ijoolleen tokko jiru. Ijoolleen sun yuunifoormii tokko uffatanii mana barumsaa baratu. Yuunifoormii tokko akkamitti uffatu? Tokko uffatee ganama deema karaa mana barumsaa kafalu hojjechi. Akkasitti baratan akkana kana piroojeektiin ga'ee ijoollee sun lamaa isaaniitu waliin jira. Wanta akkana kana guddisee piroojeektiin wangeela irratti bal'inaan hojjetee jira. Waa guddaa hojjetee namoonni baay'een gara gooftaatti deebi'an. Istiila amma ammaatillee baratan hospitaala Gibrillee waggaa ijaaramu biqiltuu hospitaala gadi wajjin piroojeektiidha. Egaa waldaan kun jalqabaa kaastee ammayyaatti hojii gurguddaa hojjette. Hojii gurguddaa isheen hojjette keessaati hatibaawwan magaalaa kanaan ala jechuudha. Hatibaa 15 baasteetti. Amma immoo hojjala kan qabu jechuudha. Amaariffaan biratii kan jedhamu kaniif waldaa guddattu torba of jalaa qabdi. Waldaa kana keessatti mi'imanii ishee jechuudha kan baay'inni saba waldaa kanaa 2,230 qabdi. Kana hundumaa kan godhe garuu Waaqayyoodha. Inni lammaffaan waldaa kana keessatti kanan dinqisiifadhuu fi kanan hin daganne jechuudha. Kadhannaatu baay'ata.
kadhannaan humna inni qabu, kadhannaan hojiin inni hojjetu sirriitti himuu danda'u. Baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyoon humna kadhannaa waldaa kanaaf kenneera. Hamma iddootti kadhannu dhabnee walii gadi yookaan akka hin arginu. Sabumti keenya tajaajila anis nan kadhadheedha. Garee kadhannaa jira, garee kadhannaa baay'ee qabna, hojjettoota mootummaa qabna, kan haadholii qabna, bakka sadiitu jira jechuudha gareen kadhannaa. Sagantaa maaliidaa kana baay'ee kan itti gammannu jechuudha. Ganama halkan sa'aatii 11 kaasanii isa jalqabaa Fiqaaduu Irranaa wajjin jalqaba. Anas buleetan eenyutu karra dubbana gaafa jedhan anachan bule. Kadhataan bulayyuu achumaan isinii banadhee sagantaa kadhannaa kana jalqabna jechuudha. Kadhannaa ganama subii isa ganama maaliidaa isa jedhamu sa'aatii 11 kaasee ol butaa deemnee sa'aatii 9 irratti dhufu jalqaba. Kadhannaa kanarratti baay'ee namoonni ciccimoon kadhataa kan turan, cima kan turan, itti kan jijjiiraman hamma har'aatitti hojii guddaa Waaqayyoon kan hojjetu. Kadhannaan kun daganaa kan inni waaqa. Kadhannaan ganama kun bara waggaa 2013 daganaa du'aa ka'e jechuudha. Amma baay'ee aareffamee namni baay'eedhaan argamee too irratti kadhatamaa jira. Karaa kanaan baay'ee Waaqayyoon guddaa isaa hojjeteera waldaa kana keessatti jedhee namana. Uummata keenya dargaggoon xiqqaa guddaan faarfattoon in kadhannaa irratti walda'u. Kutaa kadhannaadhaan fudhatamee kutaan dhabamu mana qabu. Waldaan mana bal'atu jechuudha. Maaltu eeguu kanatti dabalatan? Waaqayyotu jalqabuma isaa waldaa kana kadhannaadhaan gadi dhaabe waan ta'eef naa kadhadhaa waliin taanee kadhannaa eeguudha. Kanaaf hojii gurguddaa kana waaqa kadhannee arganne. Waaqayyotu kana hundumaa hojjete. Inni guddaan inni jalqabaa Waaqayyoon akka galateeffamu jedha. Isa taanee garuu abbootii keenya warra jalqaba gara gooftaatti dhufan mana obbo Geetaachootitti nama 11 ta'anii tajaajila waaqeffannaa kan jalqaban gooftaan guddaa isaan eebbisu. Kanan jedhu cimanii otoo isaan dhaabachuu dhabaatanii abiddatti bobba'an keessa otoo darbuu dhaabatanii firee kun hin mul'atu jechuudha. Maatii guyyaa tokko gooftaa amansiisan Waaqayyo guddaa ammallee warri lubbuudhaan jiru Waaqayyo isaan eebbisu. Umurii isaaniitis ga'ee kan gara gooftaas deeman jiru haati Geetaachoofa. Kanaaf carraa kana arguu isaanii baay'ee akkamitti isaan gammachiisu beekuun baay'ee itti gammada jechuudha. Bara isaan dabaddabaman sana ani daa'ima dhagaa baannee warra kaa'u. Bara 83 dhagaa baannee warra deemtee balleessa jedhanii gaafa ba'anii turi dhagaa darbatan keessa daa'ima taanee nu dubbatti nu deebisaa sin daa'ima deebi'a sirruu gootu namni nu jedhanii nu deebi'u qabatee ture jechuudha. Waarraa asitti waldaa tajaajilaa ture. Akka kaasuun qabu baafa baay'een isaanii biyya kana achi keessa jiran warra achi as falmuu keessa turan jechuudha yeroo sana. Kanaaf Waaqayyoon baay'ee nu eebbisee baay'ee waldaa kana guddisee guddinumti biyya kana jijjiiramumti biyya kana waldaa kana. Waldaa kana jalaa asiboonni ba'an jiru. Waldoonni garaagaraa kan ba'an jiru. Rakkina garaagaraatiin waa ba'an buufatanii iyyuu waldaa dhaabaan malee gara waldaa fudhanii amma tokkummaa keessa kan jiran wajjin kan tajaajilu anis amma achi keessatti koree taanaa ta'eetinan tajaajilaatii jira. Waldaa kana bakka bu'ee innaa tokkummaa qabna jaalala qabna jechuudha. Waldoonni kun karaa miimuu haa namni mufatu, namni dadhabu, namni kufa siin kaasu, kufaatiin isin jira, mufaatiin isin jira. Sanumaanuu ta'ee garuu waldaan kun waldaa jaalala qabu, waldaa tokkummaa jaallattu waan taateef waldoolii kanarree walitti qabdee baay'ee tokkummaadhaan akka wajjin hojjennuuf yeroo ayyaanaa tokkummaadhaan akka waaqeffannu faarfattoota illee tokkummaadhaan akka isaan tajaajilan kaka'umsa kan goon hojjettoonni wangeelaa tokkummaadhaan akkamitti akka tajaajiluu qaban kan kallattii itti argisiifnu akka ittiin wal tajaajilaatti dabalanii kan kennudha. Kanaaf Waaqayyo guddaa hin galateeffanna. Waldaa kana immoo Waaqayyo na galateeffisee abbootii nu kenneera. Abbootii sana irraa waan guddaa barataa dhufne anuma isaan jaallatan guddatti wanti na balleessu hin jiru jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan hafuura gaariidhaan nu guddisanii lafa kanaan nu geessisan. Kanaaf anis boora hafuura gaariidhaan sanyii horachuu barbaadu. Na jalatti warri guddatan jiraachuu danda'u. Har'as abbicha dubbatu malee hin dubbadhuu fi warri bishaatan jiraachuu danda'u. Garuu gad jennee
gad of qabnee akka deemnu kan nu godhan daa'ima taanee akka jaarsatti akka dubbannu kan nu godhan abbootii sagal waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan fakkeenya keenya isa guddaadha. Warri nu guddisan, warri nurratti dhaabatan, warri nu geggeessan, lafa kanaan kan nu geessisan. Jechi waldaa kiristaanaa jedhu kun afaan Giriikitiin jecha eklishaa jedhuun bakka buufama. Eklishaa jechuun saba waamicha Waaqayyoo amantiidhaan fudhatee walitti qabame jechuudha. Macaafni qulqulluun waldaa kiristaanaa saba Waaqayyoo akka ta'e, saba biyya lafaa keessaa mootummaa Waaqayyootti waamaman akka ta'an, mana qulqullummaa Waaqayyoo fi hafuura qulqulluu akka isaan ta'an, qaama Kiristoos akka ta'an tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 irratti ni dubbata. Jalqaba hundeeffama ishee irraa ka'ee waldaan kiristaanaa gatii dhiiga Kiristoos fi qulqullootaatiin bu'uureffamte. Gariin alangaa qoraattii qabuun reebamaa, kuun isaanii zayita danfaa cuuphamaa, kuun immoo fodda gadi garagalfamanii fannifamaa, hidhaadhaan dararamaa, hawaasa keessatti tuffatamaa, beelaaf dheebuu dandamatanii waldaa kiristaanaa tokkummaa amantootaa dhiiga isaanii akka dhibaayotti dhibaafame irratti kan ijaaran seenaa abboota keenya wangeelaa nuyi dhaloota har'aa harkaan ga'aniiti. Bara ergamootatti eegalee hanga har'aatti gatiin waldaa kiristaanaatti hin baafamneetu ta'e jireenyi kiristaanummaa hiikaa ga'anuuf hin qabaatu ture. Baroota ari'atamaa sana keessa gaaffii fi komii baay'ee utuu qabanii Waaqa mimmaan ija isaanii haqee warra gammachuu isaan godheen maalan kennaa tola kee kana, maal siif kennuu tola kee kana, Waaqa mimmaan koo narraa haqxee maalan jedhaa si jala lixee si dhungachuuf silaan dhaqqabu siifan kennaa oo kanan qabu galanna afaan koo si haa dhaqqabu jechaa Waaqayyoo isaanii weedduu miidhagaadhaan jajachaa turan. Hawaasummaan jireenya dhuunfaa fi waloo hawaasa tokkoo keessatti murteessaadha. Namoonni yeroo gaddaaf gammachuu miira waliif hirmaachaa gadda walirraanfachiisaa gammachuu waliin gammadanii waliin jiraatu. Namni jalaa du'e gadda isaa irraanfachiisuun waliin bu'anii awwaaluun jajjabeessuun keessummaa walirraa geggeessuun qajeelummaa uumamaan dhala namaa badhaasedha. Wanti amantoota jalqabaa magaalaa Hincinnii mudate garuu faallaa kanaati. Haadha ilmoo ishee du'aan of biraa dhabdee gaddi laphee ishee cabse imimmaan gaddaa lolaastutu sababii wangeelaaf dhala ishee boolla qotteetti awwaallattu dhabde. Gaafa namni nama jalaa dhukkubsatu Waaqayyo siif haa maarollaa namaan jedhutu sababii Waaqa amanataniif haadha dhala ishee dhabde jajjabeessuu dhiisan. Firoota gaddi booquu cabsitu isin pheenxedha jedhamee kaan burukfamanii kaan akka Isxifaanos dhagaadhaan akkaattuu reebamanii du'aa isaanii awwaallachuuf dhaqanii akka yakkamaatti lakkaa'aman. Sababii seexanaa fi hojii isaa gananii Waaqayyo uumatti amanataniif biyyi lafaa isaan jibbe. Konkolaataa isaaniitiin akka hin fayyadamne, qotanii akka hin galfanne, qabeenya isaaniitiin akka hin daldaallanne taasisan. Kan hundumaa keessatti garuu Waaqayyo xinnoo isaaniif eebbisee jibbaa fi ari'atama isaan irra ga'aa ture hambisee warra isaan jibban gidduutti isaan bal'ise. Sagalee Misiraachoo bara 1976 mana obbo Geetaachoo Qorichoo karaa obboleettii isaanii Paaster Fallaqachi Qorichoo dhufe sun akka sanyii lafa gabbataa irra buutee idda gadi fageeffachaa jirma ol baafattee damee baay'ifatee ija yaafatuutti wangeelli mana isaanii fayyina baatee lixe sun arra bitaa mirgatti akka abiddaa seexana gubaa warra isaa ari'achaa turan kan isaa godhatee magaalaa Hincinnii wal ga'e. Fayyinni bara san gara magaalaa seenaa namoota baay'ee jijjiireera. Tokkummaan amantootaa qubaan lakkaa'amanii waldaa guutuu wangeelaa Hincinnii ta'e. Egaa waldaan kun bu'aa bayii hanganan jedhamni dabarsitee aarsaa kanfaltee dhaloota har'aa harkaan wangeela geesse. Waldaan kun waldoota magaalaa Hincinnii keessa jiraniif akka haadhaa taatee gurmuutti baattee guddiste.
Magaalaan Hincinnii qofaa miti. Aanaalee sadan jechuunis aanaa Daabargaa, aanaa Meettaa Roobii fi aanaa Meettaa Walqixxee keessatti wangeelli misiraachuu akka dhaga'amuuf gahee hangafaa fi gahee leencaa kan taphate waldaa guutuu wangeelaa Hincinniiti. Waldaan guutuu wangeelaa Hincinnii yeroo ammaa kana waldoota haadhoo 15 guddistee of jalaa kan baaste yoo taatu miseensota 2230 ta'an qabdi. Tajaajiltoota yeroo guutuu kennanii tajaajilan paasterii yookiin tiksee 3, hojjettoota wangeelaa 6, hojjettoota wangeelatti guddifamuuf kan ilaalamaa jiran 2, yaa'ii geggeessitootaa 10, gurmii faarfannaa garee 6 jechuunis nama 360, keessummeessitoota fi daaqonoota 42, garee kadhannaa garee 2 jechuunis nama 34, garee dhuga baatii nama 21, hojjettoota biiroo 4 fi waardiyyaa 4, walitti hojjettoota 8, walumaa galatti tajaajiltoota 486 ol ta'an qabdi. Waldaan tun arras dhalootaaf misirritti sagalee misiraachoo himtu taatee amma ishee awwaalan idda yaafachaa, amma ishee balleessuuf yaalan ballachaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa deebi'ee dhufuu Kiristoos abdiidhaan eegaa jirti. Maranaataa, dafii kottu Gooftaa. Amiin.